Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Aktoota peejii Kamalaappi nagaa jirtu nageenyi kun kan kabajaa bakkuma jirtan hundatti isin haa qaqqabu yaa ilmaan Oromoota. Har'a viidiyoo tana keessatti barnoota bareedduu ta'e kan isiniif qabadhee jira. Barnootichis waa'ee kaameraa bilbila keenyarra jiruutiin wal ilaalaa jechuudha. San dura garuu warri hanga har'aatti chaanaal yuutuubii kiyyaaf sabiskiraabii gootanii maamila hin taane sabiskiraabii akka gootan kabajaan isin gaafadha. YouTube keessan irra ni seentu Kamalaappi jettanii ni barreessitu. Isa kanaatu isinii dhufa jechuudha. Sana booda al takka qofa sabiskiraabii tan jettu tana cuqaastu. Viidiyoon hanga dhiisee ariitiidhaan akka isin bira ga'uuf mallattoo alarmii kana al tokko cuqaastu. Battalumaan gadhiisetti isin bira dhufa jechuudha. Kanaaf haala kanaan irraa fayyadaman kooti. Gara barnooticha har'aatti yogguu deebinu yeroo baay'ee yoo nuti waa kaasna jennu nuti diiduudhaan nu rakkisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraa failed akkasuma kaameraa error fa'a jechuudhaan nu rakkisa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokkoof wanta akkanaa nuuf fida. Kaameraa failed jedheetiin nu didaa jechuudha hogguu nuti waa takka kaasuudhaaf irratti dhoyinu. Akkasuma error jedhudha. Kanaaf isa kanaaf furmaatni maali kan jedhu walumaan ilaalla. Karaa lama fayyadamneetiin kaameraa keenya sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa dhiifama akkuma beekamu siitingii bilbila keenyarra jiru keessa ni seenna. Fakkii siitingii kanarra jechuudha. Siitingii keenyarra erga seennee booda appilikeeshin manaajar kan jedhu barbaannee bira deemna. Garaagarummaa bilbilaatiin bilbila tokko irratti appilikeeshin kan jedhu qofatu dhufa. San booda erga isin appilikeeshin dhooftanii manaajar appilikeeshin kan jedhu isinii dhufa jechuudha. Kanaaf isarratti dhooftu. Sana booda mirgarraa gara bitaatti akkana harkistu bilbila keessan quba keessaniin jechuudha. Ol bakka jettu tanarra erga dhuftan booda gadi gara oliitti haala kanaan harkistu kaameraa kan jedhu barbaaddu jechuudha. Isa kana kunoo isa kanarratti cuqaastu. Clear catch kan jedhu kanarratti amma al tokko cuqaastu. Sana booda clear data kan jedhu irrattis al tokko cuqaastu. Okay dhoytu ammas. Sana booda force stop kan jedhu kanarratti cuqaasuudhaan ni qulqulleessitu. Erga qulqulleessitan booda as keessaa ni baatu. Mallattoo iswiichii bilbila keessa irra jiru tuqxu jechuudha. Kunoo mallattoo iswiichii tana erga tuqxan booda haala kanaan isinii dhufa. Power off osoo hin taane start kan jedhu kana restart kan jedhu kana irratti cuqaastanii okay hogguu isin dhooftan bilbilli keessan cufamee banamaa jechuudha. Sana booda kaameraan keessan dhibba itti amantu jechuudha. Karaa lammaffaan immoo bilbila keessan jalqaba irratti switch gootu. Erga switch gootan booda dhagaas keessaa baasu ta'u akkanas switch gootan. Erga switch gootan booda quba keessan tokkoon iddoo kana qaqqabdu hombootanii kana jechuudha. Quba keessan tokko ammoo mallattoo switch irra keessu. Quba keessan tokko ammoo mallattoo sagalee guddistuu kana irra keessu jechuudha. Kunoo hombooton jechuun isa kana. Sagalee guddistuun isa kana. Mallattoo switch isa kana jechuudha. Al tokkotti quba keessan sadaniin bakka kana gadi qabdu. Tokko osoo tokko hin dursin al tokkotti jechuudha. Quba keessan sadaniin iddoo kana sadan qaqqabdu jechuudha. Erga isin haala kanaan qaqqabdan booda bilbilli keessan akkana ta'ee isiniif banama. Wagguu inni akkana ta'eetiin isiniif dhufe irra gadi oofuu yoo barbaaddan kunoo sagalee xiqqeessitu gara hir'istuu kanaan gara gadiitti oofuu dandeessu. Sagalee guddistuudhaan ammoo gara oliitti oofuu dandeessu jechuudha isa kanneen irra. Isin garuu erga kun isinii dhufe booda mallattoo iswiichii tuqxu jechuudha. Mallattoo iswiichii ishee tana al tokko hogguu isin cuqaastan bilbilli keessan cufamee banamaa jechuudha. Sana booda kaameraan keessan isiniif dalaguu danda'a. Kanatti akka hin dogongorre. Quba keessan tokko asirra keettu hombootaniirra. Quba keessan tokko ammoo quba keessan tokko ammoo mallattoo iswiichii irra keessan. Erga bilbila keessan cuftan booda jechuudha. Bilbila keessan cufamuu isaa mirkaneessitan booda al tokkotti bakka kana sadiin irra quba keessan sadiin hogguu isin qaqqabdanii turtan bilbilli keessan ni banama. Hogguu inni baname quba keessan irraa fuutu. Sana booda wanta akkana fakkaatu isinii dhufa. Isuma inni irra jiru kanarratti
Isuma inni irra jiru kanarratti mallattoo iswiichii qofa al takka tuqxu. Sana booda bilbilli keessan cufamee banamaa jechuudha. Erga inni banamee booda kaameraa keessan keessa seentanii fayyadamuu dandeettu. Haala ajaa'ibaatiin isiniif sirraa jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Inni guddaan dhaamsi kooti immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni itti rakkachaa jiran hedduutu jira waan ta'eef hogguu isaan irraa fayyadaman isiniifis bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Gara peejii kiyyaatti immoo hiriyoota keessan invite gochuun akka affeertan kabajaan isin gaafadha. Ankan isin wajji ture Kamaal Ibraahim, peejiin tokko Kamaal Appiidha. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagahaan naaf tura.